Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oromoo Istuudantii egaa arraas irra deebi'uudhaan barnoota keenya histirii kutaa 10ffaa yuunitii 8ffaa paartii 8ffaa qabannee dhufnee jirra. Hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya gamanumaan gaa viidiyoo laakshar gochuu hin dagatinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaalii keenyaatti faaraa taatan chaayinaalii keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guututti asirraa argachuu dandeessan isiniin jecha warreen maatii chaayinaalii keenyatti hin dabalamin ammoo barnoonni kallattiin isin bira hin ga'u waan ta'eef sabskiraayib gochuudhaan maatii chaayinaalii keenyatti daamaa guusan barnoonni kallattiin Tira macro sekantii keessatti akka gadhiifaman isin bira gaawwan taateef kanaaf subscribe gochuun dirqama jechuudha. Kanaaf gartee maatii chaayinaalii keenyatti dabalamaadha. Arraaf ammoo unity 8ffaa paartii 9ffaa the status of gartee easterni yookaan gartee easterni status kan jennuun jechuudha. Kan jira laallaa jechuudha. Akkuma gartee paartii dabre keessatti the westerni keessatti waliin laallee turretti keessaafuu irra caalaa yookaan gartee omotik stateto gartee baay'ee isaanii waliin laalaa turretti akkasuma gartee westerni keessatti baay'ee isaanii waliin laalaa dabarsinee jirra jechuudha. Arraammoo easterni status kan jiru waliin laallaa jechuudha. Kanaaf gartee barattoonni kiyyaa viidiyoo hadaraa laayik gochuu akka irraanfanneessanii isin dhaammadhu. Kanaaf gartee easterni jalaa takka faarratti Harar laallaa jechuudha. Harar was the center of the Warsama Sultanate of Adals which was every powerful status between 15th and the 16th century. Yookaan gartee Harar jechuun yookaan seentarii yookaan gartee jiddugala isa yookaan mootota yookaan warra daayinaastii yookaan maatii warra sultaanates of the Warsama Sultanates kan jennuun san jechuudha. Kanaaf the militant wing group of the Ifats kan jennuun san ibarisan jechuun yogguun fi gartee maatii Ifaatota yoggaan gartee Kristaan Island Kingdom amdisiyooniin gartee jala koffeesoo isaan gartee separation adda baasuudhaan merchant and the militant wing jechuudha adda bahuudhaan warreen militant wing sun lowland east of the Harar deemuudhaan sultaanetii tana Warsama gruppiin Adal hundeessanii jechuudha powerfully ta'uudhaan jiddu galeessa jaarraa 15ffaatii fi jaarraa 16ffaa jidduutti mootummaa jabaa ta'uudhaan hanga Horn of Afrikaatti beekamtii guddaa tan argatteedha jechuudha. The immediate successors of the Imam kan gartee immediate yookaan gartee immediate successor kan gartee Imam Ahmad gertu Nur Ibn al-Wazir kan jennu kanaatu bakka isaa bu'e immediate successor yookaan gartee Imam Ibn Ibrahim al-Ghazi yookaan ammagraanyi namni bakka bu'e Imir Nur Ibn al-Wazir kan jennu kana jechuudha. Isaatiitu jogol kana bi'ulti godhee yookaan dallaa itti jaaree jechuudha bara 1552 hanga 53tti saba gariidis of the Harars from the attack by them inamirra yookaan gartee it is restrict the Oromo expansion irraa gartee ifirraa to'achuudhaaf jecha jaaree UNESCO irratti illee galmeeffamee jira. Heritage site ta'uudhaan gartee bara 2006tti galmeeffame. In the bara 1577 the pressures of the advancing the branch of the Barento Oromo gartee humnaan gartee dhiibbaa isaan irra gaggeessanii jiran jechuudha. Forcing to gochuudhaan gartee Sultanate of Adel irratti jechuudha. To shifting the political center isaanii gartee ni jijjiiran bara kanatti 1755tti isarraa Harar irraa dhiibbaa Oromoon irra gootu jecha sodaa isaaniiti kaanii Awusaa Awaash Aisha keessatti Awaas Vaallitti jijjiiranii jechuudha. Kanaaf gartee dhiibbaa Oromoo irraa jechuudha. Kanaaf gartee the immersion of the Harari people is continue to pay annual tributary of the Sultanates of the Hausa until the hanga jaarraa jiddu galeessa jaarraa 17ffaatti imiriin gartee Harariidhaa kun continue pay gibira kafaluu ittuma fufe annual tributary Sultanate of Hausa egaa Hausatti galillee Sultanataaf hanga jaarraa 17ffaatti kafaluu ittuma fufe. This tributary's relationship was the broke up the local Harari dynasty so was the establishing which is declared in the independent of the Emirate Rive danda'utet kun gartee hoggaan inni gartee tributary gibira kafaluun kun Hausatti gibira kafaluun egaa Harar irraa kan dhaabbate gaafa gartee local dynasty gartee biyya keessaa yookaan independent ta'e Imirii irraa dandee eessatti hundeeffameedha jechuudha. Hararitti hundeeffameedha jechuudha. The founder isa kanaatiin namni hundeesse Emir Ali Daawud kan jennuutu local dynasty of the Harari namni hundeesse eenyu jechuudha. Emir Ali Daawud jechuudha. 1647 hanga 1662tti nama bulcheedha jechuudha. Kanaaf under this dynasty kana jalatti Harars becomes the most important trade centers in the east of the east ta'uudhaan yookaan gartee jiddu galeessa daldalaa ta'uudhaan baha keessatti beekamtuu turte. For the next centuries gartee waggaawwan itti aananiif barbaachisummaa guddaa gootee turte jechuudha. Iddoo daldalaa beekamtuu ta'uudhaan jechuudha. It was strategically located between the trade routes northern Somalia and the port of the Zeila and the Barbary and the interior of the Ethiopia region.
kana ta'uudhaan it is strategically teessummaan siitu it is between eessa jidduudha daldala gartee karaa daldala noorzerni Somaaliyaa paartii of Zeeyilaadhaa fi Barbaraa jidduutti argamti. Ammas gartee buufata lamaan doonii kana jidduutti argamti teessumti isiidha. Intararii yookaan gartee keeysoo daldala Itiyoophiyaatis baay'ee irratti hirmaattee turte jechuudha. This is the city is maintained it is own coinii qabdi saantima mataa isii qabdi jechuudha. Qarshii mataa isii 17 jaarraa 17ffaa keessatti. The controls of this trade kalaa daldalaa guutummaan guututti to'attee jirti. Made Harars every prosperity of the Emir baay'ee badhaatu tan turteedha jechuudha. Imiroota hunda jalattu baay'ee daldalaan badhaatu magaalaa taateedha jechuudha. One of the 5 gates of the Jogol Wall of Harar hulaa 5 qabdii jechuudha. Jogol hulaa 5 qabdii jechuudha. Karri isaanii kun hulaa 5 qabdii jechuudha. Bikka 5 seenta gibbii isaa gurguddoo jechuudha. Kanaaf the commerce of the Harars brought about the economic interactions between the Harari and the Oromo Somalis Afars and the other peoples of the regions. Kana jechuun commerce yookaan gartee hariiroo daldalaa ummanni Harariidha. Gartee ummata birooti wajjin interaction yookaan wal qunnamtii karaa daldalaatiin godhanii jiran. Ummata Harar Oromoodhaa fi Somaalee fi Affaar gartee the commerce of the Harars daldalli Harariidha kun Harariin akka gartee Oromoo fi Somaaliidhaa fi Affaarii wajjin gartee akka relationii uumtu taasisee jira jechuudha. Economic interdependence walirratti hirkachuu yookaan gartee economicdha. Facilitated the close of the peaceful akka jiraatuu fi interaction naga hariiroon nagaa ummata kana jidduutti akka jiraattu among them peoples gartee akka jiraattu taasisee jira daldalli jechuudha. The Oromo is the fertile territory of the southern gartee surrounding the whole city of the Harars producing grain varieties of the fruits and the vegetable yookaan gartee kuduraa fi precious yookaan gartee kan jennuun san fuduraa fi kuduraa wantoota adda addaa Oromoon naannawa gartee lafa gabbataa gartee naannawa surrounding the wall naannoo kanatti marfamtee jirtutti Oromoon oomisha qonnaa gaggeessiti jechuudha. Kanaaf the Harars post wall developed in the handcrafts jennaan jechuudha. Harariin jechuudha post developed gosoota jira handcrafts hojiiwwan harkaa kalaqoo kan waa tolchuudhaan jechuudha bar. Kanaaf the Somali Afars also the broad animal ummanni Afaarii fi ummanni Somaalee gartee har of the exchanging wanta laal isaan maal wanta harka wayii harkaan tolchan ummanni Harariidha. Kun ammoo Somaalii fi Afaar horii horsiisaniitiiti wal jijjiirratanii jechuudha waan isaan kalaqansanii wajjin jechuudha. Economic link like isaan kun warratti economiidhaan link walitti hidhamanii jiran marriage relationship fi hariiroo fuudhaaf heerumaatti walitti hidhamanii jiran ummanni kun and above all Islaamummaadhaan walitti hidhamanii jiran served as the main factors of the interdependence and gartee akkasumatti gartee walitti irratti wanni kun hariiroon kun maal fide akka ummanni kun walirratti hirkatu jechuudha. Interdependence yookaan integration yookaan wal fudhannaan particularly among the eenyu jidduutti akka jiraatu Hararoo fi Hararii fi gartee Oromoo jidduutti akka wal fudhannaan jiraatu Hararii fi gartee amma Somaalee jidduutti akka wal fudhannaan jiraatu Hararii fi Affaar jidduutti akka wal fudhannaan jiraatu hariiroon fuudhaaf heerumaatii fi akkasumatti gartee Islaamummaa fi meeshaa wal jijjiiruun hariiroon daldala akkanatti bu'aa guddaa buusee jechuudha akka ummanni kun walirratti hirkataniif jechuudha. Harars was the important centers of the Islamic civilization yookaan gartee Islamic learning and culture jechuudha. Iddoo aadaatii fi iddoo barnootaa ta'uudhaan amantaa Islaamaatiif seenterii yookaan jiddu galeessa ta'uudhaan beekamtii guddaa kennitee jirti jechuudha Harariin tun jechuudha. And numbers of the masgiidonni jechuun biiltu ijaaramanii jiran jechuudha. Masjiidii yookaan magaalaa tana keessatti baay'een isaanii ijaaramanii jira. Kanaaf the Grand Mosque as the place of the emirs were the most important standing structures of the city. Kan gartee yeroo san ijaaraman Grand Mosque masgiidoo gootota gurguddoo fi akkasumatti gartee place of the emir iddoon gartee palaasiin jechuudha. Palaces of the emirs iddoon mana mootiidha yookaan gartee bikkinni keessa jiraatutu most important gartee standing kan irraa dhaabbatanii jiran caasaawwan isaanii magaalaa tana keessatti baay'ee jiru jechuudha. Kan yeroo san ijaaraman jechuudha. There were also the numbers of the religious sharing and the city is detailing back the probably as far as the 10th century. There were also the numbers of the religious amantaan hedduun gartee shirenes it is the city is dating to back probably gartee jaarraa kurnaffaa keessatti baay'een amantaa islaamaatti achi keessatti babal'attee turte. The emirs of the Harars had emiriin Harar had economically politically relationship within the Yemi wajjin hariiroo siyaasaa hariiroo diinagdee hariiroo ikoonomiidha ummata Yemanii wajjin qabanii jechuudha. In the other part of the Arabian Peninsula yookaan biyyoota qarqara galaana gartee Arabiyaa kana keessatti wan jiran through the port of Zeeyilaadhaa fi Barbariin ogguunii fi gartee daldala
gaggeessan hariiroo economy, political relationship siyaasaa fi hariiroo dinagdee waliin ni qaban. Many of the foreign including the Arabs, Peninsula, Turkish, Armenians and the Greek linking the city. Gartee biyyoonni gartee foreign yookaan biyyoonni alaa lammiileen biyya alaa kan biyya Arabaa, kan biyya Pershiyaatii fi kan biyya Turkii, Armeeniyaa jechuun biyya Jarmanii fi akkasumatti biyya Greekii baay'een isaanii magaalaa Harar keessatti jiraachaa turan. On the country, Emirsi of the Harar or the speakers of the Emir gartee Europeans kana gartee Imiriin Harar baay'ee gartee walitti dhufeenya guddaa Itoophiyaa wajjin qaban. Europeans who trade to the European Emiri European alal one of the country on the country biyya tana keessatti where the suspicious of the Europeans yookaan biyyoota Awurooppaadha baay'ee isaanii akka daangaa Harar hin seenne taasisan Imiriin jechuudha. Hin fedhan yookaan gartee akka diinummaatti ilaalan uummata Awurooppaadha jechuudha. Europeans who trade to intercityidhaaf yoo yaalanii tokkollee geessan magaalaa Harar keessatti European seena jaanii impersonate gartee ni hidhaman, killed yookaan ni ajjeefaman. It was only British namaticha biyya British tokkootu dhufee bar neemir kan maqaan isaa Richard Burton jedhamuutu who disguised to Arab was able to stay in the city of the day tana keessatti magaalaa tana keessatti kan taa'e jechuudha. Guyyaa meeqaaf jechuudha? Guyyaa 10 kan taa'e bara 1855 gartee magaalaa tana keessatti dhufuudhaan kan taa'e isa qofaa jechuudha. Araboota itti fakkeessee jechuudha. Araboota itti fakkeessee imaamaa fi gartee waan akka Arabaa midawwara fa'aa uffatee jechuudha. Kan seenedha inni nu malee silaan seenan. On his return to Europe ni deebi'ee gana traveling to the disclosed and the wealthy of the city. Egaa Awurooppaa deebi'ee kun olaal gaafa raddummaa isaanii takkittuma dhufeen jechuudha. Biyya tana basaase jechuudha. Kun olaal disclosed wealthy biyya qabeenya qabdudha. City baay'ee strategy importance taatee fi outside of the world gartee daldalaatiif akka ajaa'iba barabeechistuu taate jechuudhaan Harar farade jechuudha. As a result kanarraa ka'uudhaan Egyptian Pashin dhufe. Laal gartee Pash Egypt Muhammad Ruf Pasha kan jennuun dhufee akkuppaayii Harar qabate 1875 hanga 85tti amata 10 isa jala kuffisee jechuudha. Kanaaf basaastudha uummata Awurooppaa baay'ee isaanii hin fadhanii jechuudha. Kanaaf Harar afooshaa qaban warri Harar. Afooshaa Hararis people have the long standing traditions. Seenaa yeroo dheeraatiif dhaabbatee jiru qabdi Harariin gartee self-rule kan ittiin if bulchan corporations and the maintains and the peace hariiroo nagayaatii fi orderii yookaan through the traditional institutionii keessa gartee one of the indigenous institutions that is akka gartee saraawaman Sidaamaa fi gartee Womaan faan gartee akka gartee wanta keessatti Kambaataa faa jenneecha keessa akkuma gadaa Oromootti kunis isaanis afooshaa qabanii jechuudha. Sirna yookaan nageenyaa fi orderii yookaan hawaasa keessatti eeguu jechuudha. Institutionii yookaan aadaa jechuudha. Afooshaan jechuun afooshaa or association yookaan wal fudhannaa jechuudha. Afooshaa jechuudha akkuma uummata Oromoo biratti ammaan tana beekamu kana jechuudha. Isaanirraa addaabti godhanii jechuudha uummanni Oromoo. It is the primary indigenous institution. It is self-helped to the associations of the corporationidha. Gartee primary yookaan madda jalqaba indigenous institutionii dhaabbata aadaadhaa self-helps kan gargaarudha. Associations kan mataa isaaniitiif gartee wal fudhannaa fi corporationii fi yookaan gamtoomaa fi tokkummaan akka uummata jidduuf gargaarudha. Settlement of disputes rakkoo gartee firuudha. Siruuse commerce of the mediations gartee jiddu galtummaadhaan rakkoon hogguu dhufte hawaasa jidduutti firuudha warri afooshaa sun. It is the other significant roles of the afooshaas wanni barbaachisummaan biraadhaa which is accepted by the members of the movement of the admisors gartee wantoota barbaachisoo ta'an rooliiwwan yookaan gahee barbaachisoo ta'an hunda lakkoofsi membaroonni kun irratti fudhatanii jechuudha. Miseensonni gartee afooshaa kana keessa jiran wantoota barbaachisoo hawaasaaf ni godhanii jechuudha. Harari of the all occupations could be members of the afooshaa. Uummanni Harariidha. All occupations qabatanii jiran could be members of afooshaa keessatti hirmaannaa qaban. Since afooshaa seksiidhaan adda baafamte ammaas afooshaa dhalaatii fi afooshaa dhiiraa tan jennu jira. Both males and females have their own afooshaa mataa isaanii qaban. Dhalaanis afooshaa mataa isii qabdi, dhiirtinis afooshaa mataa isii qabdi jechuudha. Kanaaf within the different function isaan hundi function adda addaa yookaan faayidaa adda addaatiif oolan. The males afooshaan dhiiraa maal jennaan afooshaa is known as abooch jennaan afooshaa dhiiraatiin male afooshiidhaan maal jennaan abooch dhiira dhalaadhaaf ammoo maal jennaan female aboochiidhaaf female afooshaadhaaf maal jennaan jechuudha known as indooch jennaan jechuudha dhiiraaf abooch dhalaadhaaf ammoo indooch afooshaan isaanii akkanaa jechuudha.
Kanaaf zeefosha among the Hararis are strengths waan gartee egalitarian jechuun yookaan sirna bilisummaa fi dimokiraatawaa ta'edha. Indigenous practicing isaanii jechuudha. Ideological yookaan practicing wanni isaan irratti ba'an sirna dimokiraataadhaa fi sirna baay'ee haqa qabeessa ta'een hojjetanidha jechuudha. These served the machines gartee mechanisms to control godhuudha. Class gartee conflict within the Afosha and the created the atmosphere of the social solidarity within the old cities. These served isaan mechanism control class conflict to'achuudha. Waan bikkatti wal dhabdee fi rakkoon hawaasa gidduutti turtetti afooshaan gartee jidduu furuudha. Afooshaan jechuudha. Akkasumatti gartee and created the atmosphere social gidduutti wal fudhannaan hawaasa jidduutti akka uumamu. Solidarity within the old city dha wajjin akka uumamu. New Afosha is a being to the practiced by the other peoples of the area also Oromoolleen addaabti isaanirra godhee jechuudha. Afooshaa jaanii kanarraan tana Oromoon hanga sirnaa wal awwaalchaa keessatti qabu kana jechuudha. Kanaaf the Afars are one of the Cushitic language speaking the ancient peoples of the Ethiopian. Kana Afar jechuun gartee Afars one of the Cushitic language as jalatti waan nuti ilaallu ummata Afar keessatti sultaanota hunda jiran jechuudha. Isaan kun hundichi keessa jiran Hausa, Budi, Gombad, Tajuraa fi Rahiyoonis ummatuma Afar keessatti mootota jiranidha jechuudha. Isaan kun hundinuu mootota Afar keessa jiranidha jechuudha. Kanaaf sultaanota jechuudha bakka afaan karaa gabaabaa jechuudha. The Afars one of the Cushitic ummata afaan Cushitic keessa kan dubbatuudha jechuudha. Ummata afaan Cushitic dubbatuudha. Yeroo durirraa kaasee economically isaanii ummata Afar kana haalli diinagdee isaanii were basically pastoralistiidha. Hortiifattoota tireedidha. Akkasumas daldala illee ni gaggeessan. Afar depression and the trade routes karaa daldalaa irratti argamti jechuudha. Leading to the forming of the Bati was carried out of the mainly women who the brought of the goods and the markets. Kana jechuudha. Afar gartee depression baay'ee is the Afars is depression gadi fageenyaan trade route irratti argamti. Leading to karaa daldalaa argamti. Yookaan Bati was carried ummatni Bati tan jennuun yookaan from Bati was carried out of mainly by womanidhaan baadhatama daldalli jechuudha. Brought to karaa magaalaatti eenyu daldala fida meeshaawwan daldala dubartootaaf fida. Usually dhiirti istee inni teessi home mana teessi safagariid family of the property qabeenyaa fi wantoota biraan mana keessa hojjetti. Dhalaan ammoo karaa daldalaa irratti hirmaannaa guddaa gooti jechuudha. During the medieval periods of Afar wars is under the influence of the sultanates of Ifat. During the medieval periods yeroo bara jiddu galeessaa keessatti Afar gartee were under the influence gartee dhiibbaa guddaa kalatti jechuudha. Under the influence of the sultanate of Ifat jala turte yookaan gartee dhiibbaa sultaanni Ifat godhu jala turte jechuudha. Eenyu jechuudha Afar jechuudha bara jiddu galeessaa keessatti jechuudha. Later within the transforming the sets of the Walsama sultanates of Adel into the Hausa bara 1577 for main Afar sultanates of emerged. Kana jechuun later boodarra jechuudha. Within the transforming jijjiiraman kan set of the Walsama sultanatiin Adel duraa deemte jechuudha. Into Hausa boodarra gartee jaarraa 17 keessatti jechuudha. Akkuma reefuchi gaditti ilaalletti jechuudha. Later to within the transformed at the set of the Walsama Sultanatin Ifartin to Ega Garte Kristan Island King Gidami Moe Walsama Sultanatin Adel Dabte Chura into Ausati Barameka debite Chura Masarera Barakudashan Torbatamitorbo Guni Figarte Oromon Iba Irregotu Yachura Kanaf for main Afar Sultanates of emerged Sultanaton Kumbodni Ega Garte later Ega Garte transformed Walsama Sultanatin into Ausati Ega Debi Ebo the Mas Lamada Sultanan Hun Arkamani Chura Tajura fi Rayo fi akkasumatti Hausaa fi Gobeedaan booda eega gartee maatiin Ifaat gartee sultaanetas of the Walsama jalaa baay'ee Adelutti hundee Harar keessatti hundeesse Adel keessa ammas boodarra jaarraa 17ffaa keessa Oromoon dhiibbaa irra gaggeessite bara 1550 fi bara 1577tti uummanni kun achi deebi'uun sultaanonni Taajuraa fi Raayoo fi Hausaa fi Gobaad akka argaman taasisanii jiranii jechuudha. But tahullee jechuudha. The central of the political cities of the Afars was Imametus of the Hausaa bulcha. Isaan kana hundaa'u eenyu bulcha Hausaa bulchaa jechuudha. In the middle of the Awash jiddugala Awash keessatti it was considered to be the leading the states of the Afars people sidhaa jechuudha. To whom ruling the as Afars sultanates namely knowledge of the prime Parmasia kana jechuun gartee it was considering be to the leading state jechuudha. Kan gartee kan hoggonu jechuudha. Hausaan jechuudha of the Afar people dhaan jechuudha. Afar people dhaan hogganu ummata Afar to rule kan bulchanidha. Afar sultanates mainly knowledge of the primas gartee akka madda jalqabaat beekumsaatti kan isaan hoggonu kan isaan irratti aangoo qabu Hausaa tanaatitu Taajuraa
Oromoodhaa fi Raahiyoodhaa fi gartee Hawusaatutu isaan kan hunda bulchaa jechuudha Gobaadis jechuudha. Kanaaf gartee Taajura was strategy located is was every important gartee Taajuraan jechuun akkuma buufatni Taajuraa jirutti iddoo barbaachistuu taateedha jechuudha. Isaan maal jechuudha? Economic centers of the Affaar peopleidhaaf magaalaan Taajuraadha. Taajuraa sulxaanetiin baay'ee barbaachistuu kan taate which is a revival long distance trade karaa daldalaatu ittiin dabra yookaan daldalaatu ichi keessa jira baay'ee bara 1919 keessa daldalli Taajuraa keessa jiru isleevii faa, iivoorii faa, gooldii faa, wiitii faa, yookaan durraa faa, honii deema faa akkasumatti jechuudha. Ammas siivit waan jennuun ostrich waan jennuun farzarsi and the like where the export wantoonni kun hundinuu karaa poortii yookaan buufata Taajuraa jennuun gara biyya alaatti ergamanii jechuudha. Meeshaan kun jaarraa 19ffaa keessatti jechuudha magaalaa Taajuraa irraa karaa buufata Taajuraatiin gara biyya alaatti ergaman. The Affaar had the indigenous court of the systems of the ummanni Affaar indigenous court akkuma ummanni Harariitis afooshaa qabutti isaan maal qaban? Makooboonto tan jennuun tana makooboonto tan jennuun tana qabanii jechuudha. Council of Judge kan seeraa fi heera akkasumatti murtii kan kennu jechuudha. The Makaaban is a singular is leaders who known as the customs of the Affaar akka gartee kastamii yookaan duudhaa isaanii bulcha. The number of the judges is hanga nam takka hanga nama 10 if keessaa qabaachuu danda'a jechuudha. According to the weightiidhaan if keessaa qabaachuu danda'a jechuudha. Miseensota 10 if keessaa qabaachuu danda'a jechuudha. Maarreen jechuudha. Makaaboontoon yookaan warreen biyya hoogganan kun jechuudha. The Somali peoples kan jennuun jira ammas gartee uummata Somaalii. The Somali peoples is mainly inhabited uummata gartee isa jiraatudha. Ogaaden region naannoo Itoophiyaadhaa Ogaaden keessattii fi akkasumatti gartee covering the great part of the present day of the Somali keessatti warreen jiraatanidha jechuudha. Somali Itoophiyaa keessatti warreen jiraatanidha jechuudha. National Regency of the State of the Somalia bikka jennuun tana keessatti har'a bikka har'aan tana mootummaa naannoo Somaalee jennuun keessatti warreen jiraatanii jechuudha. Uummanni Somaalee kun the Somali languages belong to the Eastern Lowland of the Cushitic language of the family dha. Uummanni Somaaleedha gartee afaan gartee Cushitic Eastern Lowland dha. Gartee Highland kan jennuun kanneen akka Kambaata, Sidaamaa fi gartee Sanfaadhaa miti. Eastern kanneen akka afaan Oromootii fi kanneen akka gartee Somaaleedha afaan Eastern Lowland dubbatanii jechuudha. Kanaaf gartee the majority of the Somali uummanni Somaalee irra caalaan isaanii gartee paastoralistiidha horsiisee bultoota. Akkasumatti while others of the settlement agriculture irratti illee ni hirmaannaa ni godhan garuu ta'ullee tireedidhaa fi qonna irrattis agriculture ni godhan irra guddaan garuu horsiisee bultoota. Kanaaf the Somali traditions aadaan Somaaliidha attributed to the origins of the Ogaadens to the Somali subgroup of the same name ja. Somalian traditions is attributed amala akkamii qaba yookaan origin of the term of the Ogaaden jedhu kanarraa dhufe jechuudha. The Somali subgroup yookaan gartee warreen eessa jiraatan Ogaaden keessa jiraatan irraa jechuudha. Aadaa isaanii uummata Somaalii Ogaaden irraa dhufe jechuudha. Kanaaf the exact times which is the Somalis settled yeroo sanii yeroo tana uummanni Somaaliyaa kun naannoo sanii qubatee Ogaaden kanatti qubateen irraan beekamtu jechuudha. Information gaan hin jiru. But historically akka seenaan nu argisiisutti evidence of the show that is early history akka nu agarsiisutti seenaan dur akka nu argisiisu garuu uummanni Somaaliyaa kun Ugaadan kun was inhabited by uummata newly existing people, newly extinct peoples uummata badeetu jira. Extinct uummata dhabameetu achi jiraachaa ture. Now extinct people kanneen akkam jennuun harallaa uummata jennuun uummata harallaa jennuunitu naannoo sanitti jiraachaa ture. Jaameetiiti yaadama evidensiin akka seenaan history argisiisutti zaharallaan kun were related to walitti dhadnaa qaban yookaan walitti dhiyeenya qaban yookaan walitti firooma qaban both uummata Harariitii fi uummata Somaalee lamaaniitu wajjinu walitti firooma qaban. There are running of their stone of the building house of the several palaces of the Ogaadens and other areas of the rain running yookaan running scene yookaan onni yookaan dhagaa caccabee buildingiin gartee ijaaramni dhagaadhaa kan gartee several palaces manni palaasonni adda addaa ittiin ijaaramaa turan Ogaadan keessatti arrallee ni jira jechuudha. Between jaarraa 14ffaa fi 16ffaa jidduutti akkasumatti gartee centuries Ogaden's regency was under the influence dhiibbaa gartee sultaanota ifaatti jala galtee turtee jechuudha. Indalaatartuu eegana ammaas eenyu jala galtee Adaal jalatti kuftee turtee jechuudha Ogaden. The beginning of the 16th century jalqaba jaarraa 16ffaa keessatti Somalis already adapted amantaa Islaamaa duraanuu fudhatanii jira. Muslim merchants so settled ni qubatan around the market palace iddoo gartee magaalaa keessatti naannoo mana mootii ni qubatan. Troops waraanonni yookaan gartee akkasumatti gartee conscripted from the among the Somali by Imam Ahmad played the significant role of the ISIS fighting of against Christian Island kingdoms. Waraana troopii yookaan gartee troopii ta'uudhaan uummanni Somaaleedha mootummaan Somaalee uummanni Somaaleedha uummata kan mootummaa Christian Island kingdom irratti lolanii turanii jechuudha. Waraana Imam Ahmad ibn Ibrahim yookaan Imam Ahmad Giraany ta'uudhaan jechuudha.
isaanii fi Affaaris jechuudha. Kanaaf many of the subgroups have also intermarriage wal fuudhaa fi heeruma gaggeessanii turanii within Oromoodhaa wajjin hariiroo fuudhaa fi heerumaallee gaggeessanii turanii jechuudha. Akkuma asirratti biildingii yookaan dhakaan isaan ijaaran uummanni harallaadha. Kana fakkaataa jechuudha. Naannoo Somaaliitti Somali State Building Housing gisee Dabree yookaan Beelaan Debel bikka jedhamutti yookaan Ogaaden Somaalee region Itoophiyaatti argama jechuudha. Dhakaan akka ijaarame kun jechuudha. There are the numbers of the Somali subgroups of the regions of the state yookaan numbers of the Somaliin gartee gruppiin Somaaleedhaan ni jiran jechuudha jechuudha. Numbers of the group of the Somali and the region state yookaan naannoo Somaalee keessatti argaman Daarod kan jennuun Isaaq kan jennuun gosoota isaaniiti jechuudha. Gosoonni isaanii Daarod akkasumatti gartee Isaaq Gaadaabaawuris akkasumatti gartee Isaa Masarraa kan jennuun Dogodiyaa kan jennuun and the Jidilee kan jennuun and akkasumatti gartee Karaanaalee Highway or only some of them dha jechuudha. Isaanan kun gartee subgroup yookaan gruppii yookaan Somaaleedha tan argamanidha jechuudha. Gruppiidha isaan kun hundinuu gosoota Somaaleeti jechuudha. The history of the Somali indigenous governing structures was the councils of the elders known as the Shir tan jennuun tanaan bulan kunoo isaanis akkumatti herboochoreedhaan bulan uummanni Affaar uummanni gartee wantaatis uummanni Harariidhaa Afooshaan bulan isaanis Shirii tanaan bulanii jechuudha. Sirna itti indigenous system government yookaan Shiriidha jechuudha Somaaliidhaa which is had a power yookaan decide to the crime mirga yookaan yakkaatii fi akkasumatti gartee civil case irratti yookaan kan hirmaannaa guddaa godhanii jechuudha. Namoota yakka hojjetee fi akkasumas civil irrattis dhiibbaa guddaa godhaniiti bulchanii jechuudha. The councils of the operated at all levels of the Somali peoples namoonni councilin uummata Somaalee hundarraa filatamanii the councils of the administrative kan bulchuudha and the range of the affairs yookaan dhimmoota including reasons of the allocation yookaan dhimma gartee faca'insa qabeenyaatii fi fuudhaa fi heerumaa fi daldalaa fi sirna gartee yakkaa irratti illee olaantummaa fi aangoo qabaa jechuudha namni Shiriin kun jechuudha. All adult male dhiirti namoonni gurguddaan hundinuu jechuudha. Gurguddoon namoonni dhiiraa gurguddoon hundinuu subgroup of members were allowed to the practice isaan kanarratti gumaacha warreen godhan warra Shirii ta'anii jechuudha manguddoodha jechuudha. And the gartee equation making to the process of the council warreen ta'an warreen manguddoodha jechuudha. Warreen hooggantoota Shiriidhaa ta'an namoota dhiiraa gurguddoodha jechuudha. Kanatti aansuudhaan ammoo kan jiru jechuudha. The instability versus of the consolidations of the Christian Highland Kingdoms kan jawgaa kana jechuudha. Kun jechuun lammaffaa irratti kan dhufeedha jechuudha. Lammaffaa irratti kan dhufeedha. The first consolidations it is during the late yoo jees gaafateefi during the medieval during the high yoo si gaafateefi during the beginning yoo si gaafate how to the consolidate the powers or how to the consolidate of powers is the Christian Highland Kingdoms during the beginning of the reigns of medieval periods yoo jees gaafate akkaataa itti deebistu adda ta'uu qaba. Yeroon kun yeroon jalqabaa yeroonii fi gartee aangoo isaanii itti jabeeffatan movement yookaan gaggeessuudhaan royally akkasumatti gartee haala gartee siyaasa isaaniitiin daangaa babal'ifachuudhaan expansions of jennee fiicharoota isaanii kan jalqaba boqonnaa torbaa irratti ilaallasanidha jechuudha. Kun ammoo during the lateidha jechuudha. During the lateidha. Boodarraa akkamitti aangoo isaanii jajjabeeffatu in the northern Abbaay river to cross of the one of the eega gartee Oromoo population movementiin haayirra ga'e jechuudha. Iddoo tanatti baay'ee barbaachisaa kan ta'edha jechuudha. Kun gartee instabilitiin yookaan gartee rakkoon isaan jidduu jiru akkamitti furame kan jiru jechuudha. To cross of Abbaay river northern Abbaay river deebi'ee recover godhuu yookaan mootummaan aangoo kiristaanaa jabeeffachuu movement yookaan Somaalee Oromoo yookaan expansionii baqachuudhaan kan gartee gaggeeffamedha jechuudha. Isa kana keessatti qabiyyee bal'aadha bareedaa fi kan laaluu qabnudha jechuudha. Kanaaf gartee sagantaa itti aanu keessatti instability versus consolidations in the Christian Highland Kingdoms kan jiru bara 1950 maal jechuudha after the days of the Claudius jennaan jechuudha. In this I'll come to up to the 15 when Theodorus come to the powers in the 1855 hanga gartee bara 1855tti gartee Christian Highland Kingdom yookaan gartee guutummaa Itoophiyaadhaa Theodorus aangoo isaa qabatutti laallaa jechuudha. Kanaaf gartee baay'ee galatoomaa thank you isinin jaalladha barattoota kiyya sagantaatti aanu keessatti hanga isin gurraa walitti deebinutti nagaa naaf tura I love you isinin jaalladha.